dhimma kan sirriitumatti qulqulleessuu fi jalqaba kan hubatamuu qabu akka seeraatti, akka seera wabootti, akkuma seera waraana mormaatti wareegamni yeruma sana uummatatti hin beeksifamu. Katabamee kaa'ama. Gaafa ayyaana bilisummaatti kabaja ga'aan, haala ga'aan, haala gootota keenyaa wal simuuf uummatatti beeksifama. Beeksifamee yaadannoo isaanii in kabajama. Garuu kanarra na dirqisiise akka itti qaamonni sirnaa fi kan warra kaan kan wareegama kanatti siyaasa taphatan sanatti na dirqisiise. Akkaataan isaan fedhanitti jecha sobaa kanaan gatii wareegama Jaal Kamaal hir'isaa jiru. Fedhiin isaanii wareegama kanaan qoodinsa bara 2018 sana akka deebi'ee uumamuuf har'a hojii kanarratti jiru. Jaal Kamaal Heeboo kan waboo biras Oromoo bal'aa biras kabajaaf jaalatama hedduu qabu. Lola aanaa sirkaa naannoo Gobeessaatti kan gaafa waxabajjii 10 fi hanga waxabajjii 13 gaggeeffame turetti wareegame. Jaalawwan tokko biroo wajjin wareegame yeroo sana. Kan itti wareegame immoo utuu hidhattoota Shimallis warra gara gaara galamaatti deemaa jiranii utuu kuffisuu ofiisaa kufee akka bakka bu'aa dhaabaattis akka nama dhuunfaa tokkottis wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Wanta naan baay'ee na gaddisiisedha. Har'a warroonni fedhii mataa isaaniif jecha wareegama goota akkasii gad xiqqeessitanii guyyaa tokko akka Rabbii isin gaafatu akka isin hin raanfanne isin yaadachiisuun barbaada. Warri olola kanaan dogoggortan immoo aamsi ani qabu yoomiyyuu olola kana gandaa fi amantiin nu qooduu yaalu shakkiin ilaaluu qabu. Bara 2018 qoodinsi Oromoo gidduutti uumamee qabsoo